Maallaqa yoo qabaanne gaariidha. Garuu ittiin nama jiraachisuuf, ittiin nama oolchuuf, ittiin nama gargaaruuf, ittiin tokkummaa uumuuf, ittiin mul'ata ofii bira gahuuf itti fayyadamna malee ittiin nama bituuf, ittiin nama ajjeesuuf, ittiin nama miidhuuf, ittiin wal hammeessuuf, ittiin nama qoqqooduuf hin fayyadamu. Sababni isaa maallaqni mana malee maatii hin bitu, siree malee hirriiba hin bitu, kophee malee miila hin bitu, amartii malee jaalala hin bitu, fuullee ijaa malee ija hin bitu, qoricha malee fayyaa hin bitu, rasaasa malee jireenya hin bitu, cubbuu malee qulqullummaa hin bitu. Kanaaf maallaqni akka nuti itti fayyadamnu gochuu danda'uu qabna malee akka nutti fayyadamu goona taanaan miidhaa guddaa qaba. Kanaaf maallaqni nutti fayyadamuu caalaa nuti maallaqatti fayyadamuu danda'uu qabna.